Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya. Nageenyi keenya kan kabajaa fi kan jaalalaa iddoo jirtanitti simbira yaa ga'u jenna. Egaan kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota keenya. Egaa tibba darba keessa gameessi aartistii uummata Oromoo tokko kan ta'e aartist Leencoo Guddinaa egaa wallee baay'ee miidhagaa ta'e tokko kan mata dureen isaa sin mararuu jedhu egaa qabadheen dhufaa jira jedheetu egaa qilleensarra oolchuun isaa ni yaadatama jechuudha. Egaa kanuma sababeeffachuudhaan immoo egaa aartistiin kun guyyaa tokkorree immoo lafa kaa'ee jira jechuudha. Guyyaa sanatti immoo maaliif akka inni baasuu didee fi ammas immoo yoom akka inni qilleensarra oolchuuf deemu egaa guutuu qophii kanaa keessatti waan qabanneef isinis immoo aga dhumaatti akka nu waliin turtan isin jenna. Akkasuma immoo egaa muraasni wallee artistii kanaa immoo egaa toora sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti qilleensarra oolee jira jechuudha. Egaa nuti immoo gara dhumaatti waan isin affeerruuf isinis immoo aga dhumaatti daawwachuu fi dhaggeeffachuudhaan akka nu waliin turtan isin jenna. Akkasumas warreen yuutuubii kana hanga yoonatti sabskiraayib hin godhin jirtan sabskiraayib gochuudhaan miseensa yuutuubii kanaa ta'aa isin jenna. Akkasumallee immoo laayik sheer gochuudhaan hiriyoota keessan biraan ga'u akka hin daganne isin jenna. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya aartist Leencoo Guddinaa jechuun aartistii gameessa uummata Oromoo jedhamuudhaan beekamu keessaa isa tokko jechuudha. Egaa aartistiin kun aartii uummata Oromoo keessatti nama gahee olaanaa baachaa turee fi baachaa jiru keessaa isa tokko jechuudha. Aartistiin kun gama aartiitiin qofa osoo hin ta'in gama siyaasa uummata Oromoo kanaan irree nama gahee olaanaa baachaa turee fi baachaa jiru keessaa isa tokko jechuudha. Egaa aartistiin kun sirboota hedduurra hojjeteetu uummata Oromoo biratti beekamtii fi jaalatamummaa guddaa ittiin horatee jira jechuudha. Egaa sirboota isaa kunneenis immoo daawwattoota miiliyoonaan ilaalamanii jiru jechuudha. Egaa kun immoo sadarkaa aartii uummata Oromoo maalirraa ka'ee maalirraa akka inni ga'e guutumaan guututti kan nutti agarsiisu jechuudha. Egaa aartistiin kun immoo kanuma kanaan dura hojjete hundumtuu aamilee cimaa isatti ooruudhaan egaa yeroo darbe keessa wallee baay'ee miidhagaa ta'e tokko qabadheen dhufaa jira jechuudhaan aartistiin kun dubbatee jira jechuudha. Egaa walleen isaa kunis immoo mata dureen isaa akka aartistiin kun himetti sin mararuu akka jiru aartistiin kun ibsee jira jechuudha. Egaa aartistiin kun immoo guyyaa akkanaatan egaa qilleensarra oolcha jedheetoo dubbachuun isaa ni yaadatama jechuudha. Guyyaa san immoo darbee jira jechuudha. Sababni inni immoo guyyaa san darbeef immoo akka aartistiin kun himaa jirutti immoo egaa ajjechaa uummata keenya Wallagga egaa aanaa giddaa ayyaanaa irratti taasifameen gadda guddaa natti dhagahamee jira waan ta'eef guyyaa hin beekamnetti dabarseen jira jechuun isaatirree ni yaadatama jechuudha. Egaa aartistiin kunis immoo guyyaan hin beekamne sunis immoo egaa guyyaa jimaataa galgala yookiin guyyuma har'aa galgala akka ta'e aartistiin kun immoo egaa ibsee jira jechuudha. Egaa akka aartistiin kun himetti immoo egaa walleen isaa kun immoo karuma yuutuubii mataa isaa egaa Leencoo Guddinaa jedhuun akka gadhiisu aartistiin kun ibsee jira jechuudha. Egaa uummanni Oromoo martinuu immoo akkuma aartistiin keenya kun immoo wallee isaa kana gadhiiseen dhagneetoo ilaallee fi aartistii keenya kana jabeessinee aartii kana immoo jabeeffachuu qabna isiniin jenna. Egaan kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota keenya qophiin keenya guyyaa har'aaf ni ta'a jennee qabannee dhufne asuma irratti xumurama. Hanga qophii birootti walitti deebinutti nagaatti isiniin jenna. Akkasuma immoo warreen yuutuubii kana hanga yoonatti sabskiraayib godhin jirtan sabskiraayib gochuudhaan miseensa yuutuubii kanaa ta'a isiniin jenna. Akkasumallee immoo laayik sheer gochuudhaan hiriyoota keessan biraan ga'u akka hin daganne isiniin jenna.